daa'imman yeroo ho'inni qaama isaanii dabalu jechuunis yeroo tukkusaatii godhatan jechuudha. Wantoota maatiin godhan gurguddoo lamatu yeroo hedduu na mudata. Kan jalqabaa yeroo daa'imman ho'inni qaama isaanii dabalu haadholiin maal godhu daa'ima sana bishaan qorraadhaan qaama irraa dhiqu. Kun sirrii miti. Bishaan qorraadhaan daa'imman yeroo ho'inni qaama isaanii dabalu irraa dhiqu sirrii miti. Sababni isaas nam tokko yeroo ho'inni qaama isaa sababa dhibee adda addaaf dabalu isaanitti immoo ni qorra. Yoo isaan tuqne qaamni isaanii ni ho'a, garuu isaan itti qorraa jira. Fakkeenyaaf busaan sin qabatee beeka yoo ta'e dhibeen busaa maleeriyaa jechuudha. Ho'inni qaama isaanii osoo baay'ee dabalee jiru nama sanatti immoo baay'ee itti qorra. Uffata uffachuu barbaada. Kana hubachuu barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaas maadhaa? Nam tokko yeroo dhukkubsatu sammuun nama sanaa hanga qaamni nama sanaa ho'uu qabu sadarkaa isa ol buta. Amma normaal tempereecheriin qaama keenyaa 36.5 yoo ta'e tempereecherri digirii seelshiyasiidhaani yeroo nam tokko dhibee ta'e godhatu sammuunsaa hanga ho'inni qaama nama sanaa ta'uu qabu ol buta jechuudha gara 39-40tti. Kanaaf qaamni keenya kan inni ho'u hanga sammuun keenya kaa'e sana bira ga'uuf jecha tempereecherri qaama keenya dabala. Kanaaf osoo qaamni isaanii ho'ee jiru isaanitti immoo qorraa jira. Uffata uffachuu barbaadu jechuudha. Kanaafi yeroo daa'immanis haa ta'u namni kamuu yeroo ho'inni qaama isaa dabalu bishaan qorraadhaan dhiquun akka isaan moor itti qorru ta'a. Isaan itti qorra. Akkasumas immoo tempereechera qaama keenyaa baay'ee jeeqa. Kanaaf kan gochuu qabnu bishaan qorraadhaan qaama dhiquu osoo hin ta'in bishaan qorraa akka dhugan taasisuudha. Bishaan qorraa dhuganii hayidireet akka ta'an taasisuudha. Kanaan ala garuu dawaa adda addaa akkaataa ho'i qaama keenyatti dabale kan sirreessan jiru. Kanneen akka parastaamoolii, ibuuproofeenii isaan kana fudhachuu malee bishaan qorraan qaama dhiqachuun sirrii miti jechuudha. Akkuma jedhee bishaan qorraa dhuguun garuu barbaachisaadha hayidireet ta'uun ho'ina qaamaa hir'isuuf. Waan lammaffaa immoo kan na mudatu maatiin tokko tokko yeroo daa'imman qaamni isaanii ho'u dhibee adda addaadhaan kan ka'e gonkumaa ho'aa arguun barbaadan akka qaamni daa'immanii ho'u siruma barbaadan jechuudha. Kan beekuu qabnu ho'inni qaamaa ofii dhibee miti mallattoo dhibeedha malee ofii dhukkuba miti jechuudha. Akkuma ha'aa yookaan haqqee akkuma garaa kaasaa akkuma qufaa mallattoo dhibeedha malee ofii dhibee miti. Kanaaf maatiin kan beekuu qaban yeroo daa'imni tokko dhukkubsatu ho'inni qaamaa dabaluun faayidaa qaba. Faayidaa ho'inni qaamaa yeroo daa'imman dhukkubsatan dabaluu keessaa tokko ho'inni qaamaa yeroo dabalu baakteeriyaa yookaan vaayirasiin dhibee sana fidee wal horuuf isaaniif hin mijatu. Lammaffaan ho'inni qaamaa yeroo dabalu qoricha farra vaayirasii yookaan farra baakteeriyaa nuti kenninu hojjechuuf hin mijata. Moor effektiif ta'a jechuudha qorichoonni nuti kennu. Sadaffaan immoo ittisoo qaama keenyaa kan cimsan kan baakteeriyaa vaayirasii adda addaa nurraa ittisan fakkeenyaaf seeliin dhiigaa adii fa'aa yeroo ho'inni qaamaa dabalee jirudha kan isaan sirriitti hojjetan. Kanaaf ho'inni qaamaa dabaluun yeroo daa'imman dhukkubsatan akka daa'imni sun dafee fayyu taasisa malee hin miidhu. Haa ta'u malee ho'inni qaamaa suni baay'ee dabalee tempereechera fakkeenyaaf 39-40 yoo ta'e faayidaa isaa caalaa nama sanatti diskomfortii fida. Hin mijatu nama sanaa fi diskomfortii itti fida. Dabalataan immoo ho'inni qaamaa yeroo akkas dabalu onnee irratti dalagaa dabala akkasumas somba irratti dalagaa dabala. Yeroo kana ho'a sana hir'isuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu hanga tempereechera 38.5 fa'aatti ho'i yoo jiraate faayidaa qaba malee miidhaan qabu jechuudha. Galatoomaa.